Seenaa hedduu nama ajaa'ibsiistuu fi akka malee nama dinqisiistu. Seenaan kun kan raawwatame yookaan taateen kun kan ta'e biyya Morookoo keessatti. Bara 2002 seenaan kun taateen kun kan ta'e jechuudha. Gaaf tokko biyya Morookoo keessatti jechuudha. Ganama subii za'a takka irratti osoo karaa deemu jiru gurbaan tokko gurbaa saahiba isaa kan amma dura beeku jechuudha. Arke osoo makiinaa isaa keessa taa'u jiru kana makiinaa inninis makiinaa oofuu jira. Makiinaa isaa bira dhaabee abalu maali edaa as bultee jeen namni kun ijji isaa walitti cufamtee makiinaa keessa daawwitiinis isaaf ol deeffamtee jirti. Kana jeen abalu edaa as bultee maal taatee as si bulche makiinaa keessa bultee jee yeroo dubbisu namni kun jalaan dubbatu. Makiinaa irraa bu'ee itti achi siqee yeroo qaama isaa tuqatu hunnoo gurbaan reefka nama du'ee jiru ni rifate akka malee rifate yeroo san poolisitti bilbile. Yeroo poolisi bilbilu poolistoonni dhufanii achi qorachuu eegalan naannoo san qorachuu eegalanii naannoo sanirraa iddoo hin fagaanne reefka biraa arkan. Reefki lammaffaa kunii fi inni kaani saahibban isaan lameenuu reefka du'anii jiran. Yeroo kana deemanii poolistoonni warroottan jara du'anii kana faamilii isaanii bira dhaqanii qoratan gaafii gaggaafatan ijoolleen teessan nama wallolo qabdu ni jirti nama adawwii ni qabdi jaanii yeroo gaafatan lakkii nam tokko adawwii hin qaban arra guyyaa boqonnaa isaaniiti guyyaa hojiirraa boqotanii kanaafuu guyyaa boqonnaa isaanii isaan lameen saahibban lameen kun jin bashannananii akkuma duraan wajji bashannan sanitti arraas nu biraa deemanii ganama ni dhufan jennee eegu jirra. Yeroo kana poolisiin qorannoo hedduu gaggeesse nama tokko kan ni ajjeese jee shakkamu tokkollee dhabe. Ergasii akkasitti cufamee jechuudha. Ergasii biyyuma san keessatti magaaluma san keessatti guyyaa 20 booda jechuudha. Torbee lamaaf akkana booda jaarsa tokko kan faamiliin isaa isa bira hin jirre jechuudha. Kan re'ee horsiifatu re'ee akka malee qabu re'ee horsiifata. Jaarsi kun hedduu nama dullachaa dadhabaadha. Kophaa mana keessa gala. Guyyaa tokko jaarsi kun re'ee isaa ganama za'aa takka irratti bobbaasa. Galgala za'aa takka irratti karaa qe'eetti deebisa. Yeroo kana guyyaa tokko olluma jaarsa sanii re'een jaarsi dullachaa kun deemtee ooyiruu ollaasaa seente. Kana gurbaan ollaa ka'ee yaa jaarsa abalu ka'eeti re'eetii narraa qabadhu ooyiruutii keessa narraa baasi jee tilallabee ka'ee ofumaaf re'ee ofirraa baase. Ergasii ammas yeroo lammaffaatiif re'een ooyiruutti deebite. Amma gurbaan aaree dallansuudha. Yaa jaarsa dullacha narraa hin qabattu re'eeti ifirraa hin qaba jee itti gabbee yeroo sagalee nama isa jalaa dubbatu tokkollee dhabe. Ka'eetii gibbii jaarsaa seene yeroo mana jaarsichaa seenu hulaan banaadha fallaqiidha. Maali dhiiroo jee yeroo keessa achi seenu hunnoo jaarsi ciisu jira kan mormisaa ableen diramee reefki jechuudha. Kana rifatee achumaan poolisiitti dawwale. Yeroo poolisootti dawwalu poolistoonni dhufanii qorannoo maraammarrii gaggeessan naannawa sanitti. Jaarsi kun nam tokkollee hin qabu. Ilma tokko qaba. Ilmi isaatii fuudhee amata hedduuf iddoo biraa jira. Yeroo kana reefka jaarsaa bira sanduuqa tokko hacabsamee jira. Kana jaan namni jaarsa kana ajjeese hattuudha. Wanni biraa ka ajjeesu hin jiru jaanii qorannoo dheeraa gaggeessanii nama shakkamu tokkollee dhaban. Kan ajjechaa kana geessi jaamee shakkamu tokkollee dhaban. Ergasii achumatti cufame kiisiin ajjechaan inni lammaffaa kunis. Ergasii baatii takka booda ammaas magaaluma san keessatti ammaa ajjechaan biraa raawwatame. Gurbaa mana foonii keessa hojjetu tokko yeroo hundaa mana foonii dhaqee galgala deebi'a. Gurbaan kun nama tokko kan isa wajjin dalaguu qaba. Mucaa tokko dargaggeessa tokko kan isa wajjin dalaguu qaba. Dargaggeessicha kana waliin hojii dalagan hojii bobba'anii akkasuma hojiirraa wajji galan. Guyyaa tokko keessummaan qaba anaarraan tana giseen si dura galuun qaba. Kanaafuu foon kiiloo 5 naaf qopheessi. An si duraan gala ati na booda aani yeroo duraan gallu san kophaa keenya duuba hoottu an obboleetiitiyya keessummaatiitu jira dafeetiin gala foon kiiloo 5 naaf qopheessi je'ee qopheessee fi hote. Yeroo hutu mana sin dhayni mucaan isa wajjin dalagu kun isa boodaa ka'ee mana dhaqe. Yeroo isa gaafatan bar abaluu na dura hotee bar jee ergasii hin dhufne xiqqoo nama bira goruun maal xiqqoo dhaabbannee eeyna jaanii eeguu eegalan. Yeroo eegan hin dhufne galgalate ergasii poolisitti dhaqanii hima. Yeroo isa barbaadicha eegalan karaa inni deemu san qoranna jaanii karaa sanirra barbaacha eegalan karaa sanirraa reefkasaa argan. Yeroo kana qorannoo gaggeessanii mucaanis yeroo si biraa bahu inni wajji hojjettan kun namni isa duukaa jiru ni jira hin jiru. Adawwii ni qaba hin qabu. Yeroo hunda wajji bobbaanee wajji gal arra qofa sababa obboleetiitii keessummaa biyya biraatii dhufuu deema jee foon kiiloo 5 qopheessee fi na dura achi hote. Anillee takkaan isa booda hafe yeroo kan wajji gallaa jeen ergasii naannoo san hunda qoratanii
nama isa kana ajjeese dhaban ajjecha sadaffaa kan nama ajjeese itti dhaban jechuudha magaaluma san keessatti. Yeroo kana magaalaan tun hedduu sodaachuu eegaltee namuu yeroodhaan galuu eegale namni kophaa deemuu dhiisee namu waliin deemuu eegalee magaalaa san keessa hedduu bakka hedduu waraanni eeguu galgalaa fi ganamas waraanni eeguu eegale. Ergasii magaalaa san keessa haadhiyyeetti takkaa fi ilma isii tokko jiraata magaalaa san keessa jechuudha. Haati tun waan ilma isii nyaachistu hin qabdu akka malee dhukkubsachaa jirti. Warroottan ollaatiitu isaan kana nyaachisa. Warroottan ollaatiitu taraadhaan jechuudha. Taraadhaan isaan kana nyaachisee obaasa. Guyyaa tokko yoo ollaan kun isaan nyaachise guyyaa itti aanu immoo ollaa kaantiitu isaan dandee isaan nyaachisa. Faxara yoo warri kun nyaachise hiraata warra kaantiitu isaan danda'a jechuudha. Ilma kanaa fi haadha isaa dhukkubsattuu tana jechuudha. Ilmi kun guyyaa tokko mucaan kun ilmi haati isaa dhukkubsatte kun guyyaa tokko foon kiiloo 5 ganda ollaatiif fidee ganda ollaatiif hiree nuufis naafi haadha kiyyaas qooda kana nu qooda nuuf godhaa jee ollaa fire. Kana intalti ollaa isaanii abbaa mana siitiin bar warra hiyyeessa san warra nutti nyaachisnu san arra ilmi sii bar milkaaweetiin foon kiiloo 5 fidee roottan ollaa hundaaf hiree kunoo nutis foon nuu fide arra foon nyaannaa jetteen. Kana gurbaan mucaan hiyyeessisan foon kiiloo 5 guutuu bituu hin danda'u haadha isaa dhukkubsattuu fi ifuufuu if jiraachisuu dadhabanii warroottan ollaa isaan jiraachisu jira. Eessaa fiduu danda'a jee gaafate. Kana mucaan nama gargaareetiin akka badhaasatti arkate gurbaa biroo hojjetu tokko isaaf kanne akkana je'ee himaa jette. Yeroo kana shakkee tole je'eetuma dhiise. Ergasii gurbaa kana keessa dubbiin ni deddeemte. Maaliif jennaan naannawa isaaniirraa gurbaa mana foonii qabu kan ajjeefamee jirus waan quba qabuuf. Kana shakkee mee mikkaa inni foon itti fide san natti kanni jeen. Ergasii mikkaa foonii san karaa mana foonii dhaqe. Mana foonii gurbaan du'e san qabu. Ergasii mucaa mana san keessa dalaguun mee mikkaa kana isinii qabaa jeen. Nuti qaba jeen. Mikkaan isin itti hojjettanii fi mikkaan manneen foonii biraa itti hojjetan tokko hojii gaafate. Lakki manni foonii hundinuu mikkaa mataa isaa kan kophaa kan isaan fakkaanne qaba. Mikkaan kun keenya magaalaa tana keessa mana foonii sadi bichaa jira. Manni foonii sadeenu mikkaa adda addaatti fayyadamaa jeen. Ergasii gurbaan kun akkas taanaan mucaan tokko kan hiyyeessaa tokko kan isin bira hojjetee ergasii badhaasa abbaan mana foonii kanaa kiiloo 5 kakanni ni jiraa fi jeen. Lakki nam tokkollee nuti nu wajjin hojjetee hin beeynu naafi isa qofaatiitu wajji hojjeta. Tole jee gurbaan kun deemee boolisitti hime. Mucaa tokko kan hiyyeessaa tokko jira kan kiiloo 5 ganda keenyaa firee akkanatti gurbaan hojjechiise tokkootiitu naaf kanne je'ee gaafate. Ergasii boolistoonni dhufanii mucaa qabanii mucaa qorachuu eegalan. Foon kana akkamitti arkachuu dandeessee jaanii qorannoo irra gaggeessan. Ergasii mucaan abaluu tokko bira hojjedheetiin bar akkanatti foon kana naaf kanne jaaniin. Ergasii mana foonii inni mucaan himate san geessanii yeroo geessan gurbaan achi keessa hojjetu lakki isaa hin beeku yoo nu wajjin hojjetallee kiiloo 5 akkamitti kaninaaf rubuu kiiloo cinaa kiiloo faa yoo kanineef malee ni yaadama kennaadhaaf nama takkaa guyyaa tokko nu wajjin hojjeteef kiiloo 5 kanu waan yaadamu jaamii mucaan kajibni mucaan himu irra beekame. Ergasii mucaan dhuga hime. Jaarsa karaarratti anaa ajjeese. Osumaan karaa deemu jiru isaa kiiloo 5 foon kiiloo 5 naaf qopheessi keessummaa mana naaf jira. Mucaan jechu jiru yeroon dhage achumaanii lubbuun tiyana kajeelti. Foon kana yoon fuudhee warroottan ollaa kiyyaasan kan gargaaru jiru san yooniin arraan tana isaaniin gammachiise je'eetumaan firraa eeggadhee yeroo inni foon fudhatee karaa qaxxaamuree bakka kophaa yeroo ga'e gudduu duubaa dhufee mataarra dhawee akkasitti ajjeesee foonis waan keessa isaa jirus akkasi fudhadhee jeen. Ergasii akkasitti bee ajjeechaan dhumarraa namni ajjeese. Ergasii boolistoonni ajjeechoowwan biraa kan ragaa nama itti dhabnillee ni jira. Ajjeechaan biraa kageessattees ni jiraa mijaaniin. Jeen mucaan ajjeechaa biraatis kan hin geeffadhe ni jira jeen. Ergasii ni gaafatan jaarsa dullachaa kan re'oota horsiifatu kan ajjeese hoo ati jaaniin sanis anaa ajjeese. Jaarsi san yeroo hedduu na yaamee re'eesaa akkaan eeguu godha maallaqaa fi waan nyaadhus naaf kanna. Jaarsa miskiina maaliif ajjeefte jaanii yeroo gaafatan jaarsi san yeroo hedduun isa bira taa'e
nama tokko ka isa bira dhufuus hin agarre nama tokko kan isa kalaa'us hin agarre kanaan kajeele jaarsa hiyyeessa kana sanduuqa isa bira jiru kana qabeenya guddaa keessaa arkachuu hin oolu yooniin isa kana ajjeesee sanduuqa kana keessa waan jiru fudhadhe hojeetumaan isaa ciisu jiru lafatti dhahee jeen akkasumattiin ajjeesee sanduuqa keessaas waa hedduun agarre dahaba xiqqoo tokko fudhadheetumaan achi deemee jeen. Ergasii ajjechaa durarraan raawwatame dargaggeeyyii lameen tokko makiinaa keessatti ajjeefamee kaanis makiinaa cinaa argame sanis isa gaafatan isaan sanis anaatiitu ajjeese je'ee hime akkamitti ajjeefte yeroo jaanii gaafatan isaan sanis amma dura wal beeyna hiriyoottan kiyya jeen akkuma tasaa osoo isaan makiinaan deemaa jiranii na arkanii kottu wajji bashannanaa ja'anii makiinaa keessa na galchan osoo wajji bashannanaa jirruu akka tasaatti inni tokko waan dhuynu waan akka biiraa faa nuu fide je'ee inni tokko biraa achi kute ergasii inni lammaffaa gaabbinaa taa'u jira animmoo hara duubaatiin taa'u jira sigaaraa as baafatee bakkata sigaaraa keeshaa keessaa baafatee qabsiifate anis bakkata sigaaraa kana firii takkanaa kanni jechuu hajeeleetiin isa gaafachuu fade ergasii lubbuun kiyya yoo firii takka gaafatti firuma takkasiif hannaami maaliifi isa ajjeeftee bakkata guutuu hin fudhanne ifin jeetiin hara duubaatti isa duuba waan hin jiruuf abliiniin deemmachaa jira san dura fuudhee morma isaa keessa dire ergasii ajjeeseetiin bakkata sigaaraa san fudhadhe inni kaan quban qabu yeroo inni biiraa fidee dhufu biiraa harkaa fuudhee makiinaa keessa osoo hin seenin isaas hara duubaatiin morma keessa diree achumatti ajjeesee biiraa fi waan isaan keessa jiru fudhadhee akkasitti achii deeme jeen yeroo kana gaafii gaafatan sababni itti ajjeefte adawwiilee kee hin taane sababni itti ajjeefti sababamuwwan xixiqqaa kana ja'anii isa gaafatan eejiin ummatiyyaas waan dhukkubuuf waan xixiqqoo kanaan isii wallaanuu yaalii godhaa jira jee waan xixiqqoo kana osoo hin taane waan gurguddoo osoo nama gaafatte waan ummati itti wallaantu ni arkattaa akkamitti waan kana raawwatta ja'anii isa ajaa'ibsiifatanii namni kun nama fayyaa qabu miti nama bakka sigaaraatiif je'ee nama ajjeesu nama foon kiiloo 5 je'ee nama ajjeesu ja'anii akka maraatummaatti manni murtii hidhaa umrii guutuu itti murteesse osoo ajjechaa hin ta'in hidhaa umrii guutuu nama qalbii hin qabne ja'amee akkasitti itti murteeffame amma mana hidhaa Marokoo keessatti argama.